Hashama akkam jirtu maatiin tokko tokko daa'imni koo guddina nama sirrii agarsiisaa jira moo sirrii miti? Daa'imni koo rakkoo guddinaa qaba moo hin qabu kan jedhu hin gaafatu yeroo baay'ee. Mee daa'imman keessan nagaan guddachaa jiraachuu isaanii akkamiin beekuu dandeessu kan jedhu waliin ilaallaa hanga dhumaatti na wajjin tura. Mallattoowwan daa'imman keenya akka naguma guddataa jiran agarsiisan keessaa kan jalqabaa akkuma dhalateen harma kan xuuxuu fedhuu fi sirriitti kan qabatu yoo ta'e. Daa'imman dhalatanii akka isaan harma qabatan namni isaan barsiisu hin jiru. Kanaaf egaa daa'imni akkuma dhalateen harma ni qabatanii xuuxa taanaan nagaadha jechuudha. Akkasumas erga dhalatee booda guyyaatti yeroo 6 ol kan fincaa'u yoo ta'e. Bobbaa sagaraa yookaan bobbaa osoo hin ta'in fincaan guyyaatti yeroo 6 ol kan fincaa'an diyaapparii 4 fi isaa ol jijjiiruu kan barbaachisu yoo ta'e nagaama guddataa jiraachuu agarsiisa. Garbiroon daa'imman akkaataa umurii isaaniidhaan ulfaatinni fi dheerinni qaama isaanii kan dabalaa jiru yoo ta'e. Fakkeenyaaf daa'imni tokko umriin isaa yeroo 6 ta'u ulfaatina qaamaa itti dhalate harka 2 dabala. 6tti kiiloon isaa yeroo dhalatu kiiloo 3 yoo ta'e 6tti kiiloo 6 ta'a jechuudha. Waggaatti immoo harka 3 dabaluudhaan kiiloo 9 ta'a. So dhalatanii naannoo 6 harka 2 dabalu, naannoo waggaa immoo harka 3 dabalu. Akkasumas dheerinni isaanii naannoo waggaa jalqabaa santimeetira 25 dabala giddu galeessa isaanii, waggaa lammaffaatti immoo santimeetira 12 dabala. So akkaataa umurii isaanii ulfaatinii fi dheerinni qaama isaanii dabalaa jira taanaan sirriima guddataa jiru. Garbiroon isin waliin kan taphatu yookaan kan kolfu yoo ta'e, waa fuudhuuf kan hiixatu yoo ta'e akkaataa umurii isaadhaan jechuudha. Nama wajjin interaaktiif yookaan sooshaal interaakshiniin kan qabu yoo ta'e, nama ija keessa kan ilaaluu danda'u yoo ta'e, akkasumas sagalee adda ta'e yeroo dhaga'u kan deebii kennu yoo ta'e, deebii kennuu jechuun fakkeenyaaf daa'imni 6 sagalee cimaa ta'e, sagalee nama naasisoo dhaga'e ni callisa yeroof. Sagalee akka dhaga'u beekamaadha jechuudha. Dhaga'e immoo deebii ni kenna. Akkasumas hirriba nagaa kan rafan yoo ta'e, hirriba nagaa rafuu jechuun halkan hirribaa ka'uu dhiisuu boo'uu kana osoo hin ta'in fakkeenyaaf giddu galeessaan dhalatanii ji'a tokko jalqabaa guyyaatti hanga sa'a 18 rafuu danda'u. Sa'a dheeraa rafu jechuudha ji'a jalqabaa. Haa ta'u malee hirribaa ka'anii xinnoo boo'uu nama lalabuun kanuma jirudha. Hirriba ga'aa ta'e hanga argatanitti. Garbiroon sochii qaamaa umurii isaaniirraa eegamu kan taasisan yoo ta'e, daa'imman naannoo 6 mataa isaanii ni qabatu yookaan mataa isaanii of danda'anii ol qabu. Akkasumas naannoo 7 of danda'anii ni taa'u. Naannoo 9-10 ni daa'imu. Waggaatti waa qabatanii ni dhaabatu. Haala kanaan akkaataa umurii isaaniitti sochii qaamaa isaaniirraa eegamu kan raawwatan yoo ta'e. Yeroo boo'an yoo sossobdan kan deebii kennan yoo ta'e, fakkeenyaaf daayippariitu xuraa'ee boo'an yoo ta'e, daayippariin yeroo jijjiiramu dhiisuu qabu. Yoo ni beela'an ta'e yeroo harma argatan dhiisuu qabu. So gaaffii isaaniif yeroo deebiin kennamu kan dhiisan yoo ta'e. Kana malees hanga waggaatti ilkaan tokko biqilchanii jiru yoo ta'e. Daa'imman naannoo 6 ilkaan ni biqilchuu ni jalqabu. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkotti biqilchuu dhiisuu danda'u. Waggaa tokko booddee garuu ilkaan tokko qabaachuu qabu yoo xiqqaate. Kanneen kun daa'imman akka sirriidhaan guddataa jiran kanneen agarsiisan keessaa mallattoolee bebbeekamoo ta'aniif koomeen ta'anidha. Mee yoomi daa'imni tokko immoo guddinni isaa sirrii miti yookaan boodatti hafeera jedhamee kan nama yaachisuu qabu, kan mana yaalaa geessuu qaban maatiin. Guddinni isaanii boodatti akka hafe baruudhaan yaala geessuu qabnu kan jennu yoomi. Fakkeenyaaf naannoo 6 ofirra hin galagalu yoo ta'e sirrii miti. Gaggaragaluu danda'uu qaba jechuudha. Naannoo 10tti of danda'e hin taa'u yoo ta'e. Noormaalii naannoo 6 daa'imman of danda'anii taa'u. Hanga 10tti garuu yoo ture ta'uu danda'a. Garaagarummaan jira waan ta'eef daa'ima tokkoof daa'ima biraa gidduu. Haa ta'u malee hanga 10tti of danda'e hin taa'u taanaan sirrii miti jechuudha. Mana yaalaa geessuu barbaachisa. Akkasumas waggaaf 6tti of danda'anii hin deeman yoo ta'e. Daa'imman naannoo waggaa tokko waa qabatanii dhaabatu, deemuu shaakalu. Haa ta'u malee garaagarummaan jira. Kanaaf garaagarummaan kun immoo waggaaf 6 ol deemuu qabu. Daa'imni tokko waggaaf 6tti dhalatee 18 jechuudha of danda'ee deemuu danda'uu qaba. Garbiraan 6 booda yeroo hedduu harka boottatee yookaan cufatee kan oolu yoo ta'e, qaama isaa kana badaa kan hin sochoosne, harka isaa kana cufatee kan waa qabuuf hin hiixanne, miila isaa kana hiixatee qabuuf, harma qabuuf yookaan waa qabuuf kan hin hiixanne harka isaa boottatee kan oolu yoo ta'e, rakkoon guddinaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf mana yaalaa geessuu barbaachisa. Garbiraan waggaaf 6tti qubaan waa hin fuudhan yoo ta'e, waggaa tokkoof 6tti naannoo 18 jechuudha dhalatanii waa qubaan hin fuudhan yoo ta'e, naannoo waggaa tokkoo gara keessan dhufuuf fedhan agarsiisan yoo ta'e,
mallattoon waa isinitti agarsiisan yoo ta'e waan barbaadan naannoo waggaa lamaa immoo hima jecha lama qabuun dubbatan yoo ta'e guddinni isaanii xiqqoo boodatti hafeera jechuudha. Kanaaf egaa maatiin mallattoo kana yoo argan mana yaalaa geessuu danda'u qabu. Haa ta'u malee akka waliigalaatti kan maatiin beekuu qaban guddinni daa'immanii hariiroonsaa yookaan ispiidiinsaa daa'ima tokko daa'ima biraatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Daa'imni inni hangafni manuma tokko keessa naannoo ji'a 6 of danda'ee ta'uu danda'a. Inni itti aanu immoo naannoo ji'a 7-8 dhaquu qaba. Danda'a jechuudha. Garaagarummaan jira. Akkasumas waa'ee daa'ima isaanii kan beekuu qaban waa'ee daa'ima isaanii hordofuudha malee daa'ima ollaa jiru daa'ima hangafa wajjin wal bira qabuu hin qaban. Daa'imni akkaataa mataa isaaniitti kan guddatan. Akka daa'ima ollaatti akka daa'ima hangafaatti miti. Fedhii nyaataa daa'immanis akka mataa isaaniitti malee akka daa'ima biraatti miti jechuudha. Kanaaf daa'imman wal bira qabuu dhiisuu qabu maatiin. Inni guddaan akka umurii isaatti waan irraa eegamu giddu galeessaan taasisaa jira moo hin jiru kan jedhudha. Galatooma turtii gaarii.